Obbo Abbaa Bashaatu. Maal jetta abbaa diima? Nagaa jirtu akkami? Nagaadha akkam? Fayyaa bultanii? Nagaa. Naguma. Nagaa galata waaqa. Maali manatti hin argamtanii? Maal akkamittan mana ta'a hojiidha? Anisoo deddeebiinumti naannoo kana keessa jooruyyuu amma obsana fixeerasi. Ofii naguma miteessin? Naguma deddeebii taaree maali? Ani hojiidha fuu beekaman qe'ee taa'anatti tolte? Ilaamee amma dubbiin anillee laguma maaltu nagaanis maaltu jira miti? Teenyetumatu haasofne wayyuu? Inta amaarree haasaa yoo teenye haasofnes? Haa ta'u. Kun qabu. Ijoollee malcuma maayiti fidee gadi nuuf fidanii? Malcuma isa fidaamee gadi jiru? Malcuma fidaan jedha? Maashillaa jettuu? Malcuma gadi jiru sinitti ulfaata? Looraa kataa? Taa abbaatiin? Naguma na barbaaddu? Naguma afaan isin barbaada. Mee amma gaa wanti ani isinitti himuu jedhellee yaada waanuma beektan natti fakkaata. Sangaan haalan beekuu jedhanii mucaan tokko jirti mana keessanii. Intala keessan fuudhuudhuman barbaade. Intala keechani? Maali safuun akkanaa jechaa dhufe boo maali jaarsumarree erganiiti intala kooduma ta'e umuriin hin geenye. Maal jettee akkana safuu cabsitee natti haasoftaati? Maal jettee akkana lakkila durba ormuwaaf guddisu waan hubadhaa. Kanaafuu ani fuudhuudhuman barbaade. Fuudhuun immoo waanuma jiru inuman fuudha. Isinis hin fuutanii mucaa kan argattanii anis yoon fuudhe maal qaba? Safuutti bu'uu hin qabu kun. Ati intala keeta fuudha kan jettu tanaan dura kan fuute ishii fuun taane intala kootii taataati. Haalis ammoo isa durii. Lammaffaa fuutaa intala koo sanuu? Lakkii Abbaa Bashaatu. Annan barsiifadha intala koo. Intala keen fuudheedha ofii taa kophaa isaanatti dhufe maali kun? Yaa waaq durii akkamiin natti jecha? Yoo nama baay'ee fide ammoo nan fuudhaa? Maali safuu jira abbaa ani intala koo dhumate illee sitti hin kennu nan barsiifadha ani intala koo umuriinis hin geenye. Kanuma duraa deemi ishuma galfadhu. Waan akkasii jechuun anaan nan beektammoo? Si beeku dhiisuus intala koo nan barsiifadhaan. Egaa kabajaa nan dhufe qe'ee keessanii har'a qofaa miti. Micoo koo umuriin hin geenye kan biraa barbaaddadhu. Siin taatu. Waliin barre jechuudha miti? Homaa miti. Nan fuudhaa jedheera. Nan fuudha hojjettu na faana guddiste moo? Isin hanga hammaatti nan barre waan ta'eef kabajaan dhufeera diddanii nan fuudha. Jaarsummarreen elgituulee jaarsummaadhumallee safuu cabsitee kophaa kee dhuftee akkanatti intala koo fuutaa? Amma kabajaan dhufnan diddan miti. Si'a 100 meeqa deebi'uu nan barbaachisu. Erga kabajaan diddanii ani numan fuudha. Kabajaan dhufnan diddan miti. Hamma booda garuu dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e na argitu. Itti mari'annaamee beenu. Mari'adhaa? Itti mari'anna. An xumureera. Jedha. Na sodaachistee ta'e sirraa. Maal jedha bara kanaa namni micoo tana maal jedheetu micoo amma kana geechu kan maal natti ajaje bara kanaa maal jedha maal man jedha andaa'imummaa ishii nan dhimma kana barana midhaan irree hin jiru maal diggiseeti nan maal hin kennaa maaloo ka'eetan eenyu nan mari'adha ka'eetan deemee firaanis mari'adha kana malee maalan jedha ani kana naa batamaartee waamee qarraan waamee kana xaartee naa gargaartee dheen yaada qaba malee kan eechaanatti dhufe kun maala ka'eetanan mee amma abbuma fiqaaduu tokkoon irree mari'adha deemee mee wannumti irree mala naa mala maalan
Ejjigoo hidhadhee jireenya foksimsaa kufaatti godhisee abdii ofitti odeessaa fila har'a dhisee kufa borii dhaalaa gowwummaa goganee ta'eera mabshaalaa. Miidhaginni nagaadha. Nagaan boqonnaadha. Boqonnaan simboodha. Maarree bakka deemtan hundumatti simboo akka argattaniif manni miidhagina rifeensa inkoo tajaajila rifeensa sirreessuu fi qulleessuu akkasumas dibata adda addaa biyya alaa keessaa galanii miidhagina ajaa'ibaa isiniif gonfachiisa jedha. Mana miidhagina rifeensa inkoo teessoon furii bulchiinsa magaalaa Shaggar fuuldura gamoo Kookeet baankii Oromiyaa irra keessan darbii tokkoffaa. maal ta'uu barbaada? An jiraachuu hin danda'u irratti dhiisi. Eenyuma faana dhugdaadhaan kan jedhu. Eenyu faana dhugdaa? Nani yaada reefe namatti. Waan baay'een si obsee kanaan dura si kanaan dura. Nani yaada dhiisi. Nani yaasi yaada dhiisi. Maalumaaf dhugda kabaja keenya eeggattu ati. Kabajni dhugni namaan jedhu jiraa. Nambade abbaa ko. Dubartiidha miti ati haadha qeerroof qarree meeqaati miti akkamittiin dhugdaa? Ani dhiiraa siin jedha dubartiidha. Namitti na iyyaa hin salphatta namni sitti baasa. Maaltu sitti dhagahama dhugdee magaaf ofii kee machooftu? Baay'ee natti tola. Warra ollaa kee warra maal siin jedhu? Warra haadha firoofaa maal siin jedhu? Maal lagalche ollaa kan jiraadhaaf danda'e mana kiyyan jiraadha. Narraa baay'ee siin jedhu. Noora. Nagaadha. Noora. Naguma. Noora. Nagaa. Gurbaan ollaa keenyaa tokko micooti bashaatu fuudha jedha. Bashaaddu. Micooto umurii malee micoonto barattee biyya alaa tirree naa deemtee na gargaarti. Hiidhanirree naa dabarti jedheen hii barsiifachaa jira. Amma fuudhu malee jedhee maal diina dhibe maal akkan godhus maal akkan dhiisus Maarree. kana bichaa beeku. Eessa man? Abbaa diimaa hin beektu. Nan beeka mucaan beessa namaati maarree. Maalidha beessummaan isaa maal naa godha? Maaloo mucaan nama gaarii nama amala gaarii qabudha. Nama qabeenya baay'ee qabudha. Sangaa baay'ee qaba. Saawwan elmamu baay'ee qaba. Horii qotiisaa qindii shan mojaa qaba. Maali babashaddu? Kanatti amantaa mooti. Ani qabeenyi isaa maal naa godha? Kuni gurbaan waanuma qalbii qabu fakkaatu. Dhufee safuu cabsee ofii keessaati. Jaarsa reefu doonatti hin ergin dhufee. Na sodaachi. Naas faraarree eegalee. Babashaddu. Kennaafi. Kennaafi yoo jettu kana maalan kennu. Itti heerumsiisadha. Mee sanumaa eetan mari'adha. Mee akka waaqni jedhu. Isaa kennaafi. Kennaafi. Siif ta'a si jedha. Horiin kun siif ta'a horii qalmaa Kan horiin hin dhimne amaluma gurbaa kanaan. Isi amala mucaa amala isaa beessa. Akka laalutti garuu baay'ee. Maaltu ta'e? Maatiin kun olii galuudha akkamitti dadhabu yeroo hundaa? Maaluma goone qaba? Maalimmoo maal taatan? Maaluma ta'an? Maali yiitiin guyyaa hundi? Haadhi diimaa nagaa miti? Sila maaliin? Nagaa maalii qabdi? Maanni moo maaltu ta'e? Garuu nama guddaa mitiin jedhame. Maalumatu mudda? Amma isheen jirtutti akkamitti nama guddaa miti naan jetta? Ollaa kanaaf akkamitti nagaa dhoowwatu? Maaltu ta'e immoo? Kunoo kabaja ishee mulqitee qullaa of dhaabdee saree taate. Hin dhugdi macha. Maal wayyaan warra abbaa diimaa maal taate? Ati immoo? Ati waan maqabatamaa wayyaa jettaati. Akkamitti dhaabbataa? Iyya birmaan naa dhufne gaanu maal amma Maaltu si waamee? maaluma mee rakkoon jiru rakkuma jiru nutti maame rakkumtee guyyaa nutti simbuusu maalin? Ni sirbina seeti moo ati kan dibbeessa qaba? Abbaa diimaa isin mee callisaa maan? Waa'ee keessan naan jenna. Isin callisaame? Rakkoon hin jiru rakkoon Sirba hin waan jiru. firamas. Oy la akkasiin ta'a. Kunoo kabaji ishee mulqite ilaala kunoo firaa ilaala. Abbaa diimaa isin dhugaa qabdu. Isinimmoo maal inni jedha? Ati dibbifannee sirbinaa maaltu kan? Isin dhugaa qabdu jechaara. Haadha diimaa maal taateeti? Eessan
Maal barbaada dhuftan maaltu si waame? Hedduu si waame. Buna dhuguu dhufne. Maal taate? Buna nu waamtan miti. Maal Ini taate? ini jetta. Haa godhan. Jiru si miti. Bulbula. Maal Ati immoo amma Kaamiyaan dhiibu bulbuluu maal dhufte jedha? moo nama walloo lattaan qabuu dhufte isa yoonatu dhaga'e. Jaarkaanii farsoo baate haasaa kun immoo. Haala keenya olaa dhageenya. Ani diimaa musa argina nan dhugatti. Deebisii jaarkaanichi. Maal hojii kumsa dhiisaa bakka. Hingaa. Jaarkaanii farsootti na Ila yaa firaa dhaggeeffadhaa. Maal barbaada dhuftan? Taayaa dhibba taayaa. Hin kuftee immoo nama qaaliin goota farda. Idiriin illee jiru immoo maaliin baanee mana qorichaa geessin. Bulbula. Amma iyyuu kufuudha. Maal barbaada dhuftan? Namni maal keessa Kun rakkoon keessa maal? Uummata akkamii keessa jirra? Uummata akkamii keessa jiraannaa? Ara isin waliin lolinaa, waliin tuqinaa, nagaan mana keessa Garaa jiraadhaa. keessa nagaa buusaa. Nagaan mana keessa jiraadhaa. Nagaa barbaadu. Nagaa barbaannaa. Isaan maal inni maal barbaada dhufan? Inni iyyite ka biyya of hin beektu daati. Anatu iyye? Lakki kan si fakkaatutti iyya. Yaa Rabbi. Yoona iyye? Yaa eeleelee! Qabirra qabi. Isa hundi see machoofti. Yaa Rabbi. Jedhee Kuni maraatuudha malee Yoo maqaa baafte itti waati fakkaatu. Isa hundi see machoofti. Eenyu si waaqa? Harka kee walitti hin fuudhin kaa. Abbaa diimaa. Badii darba ol fuudhu. Abbaa diimaa. Barbaada. Hey! Ilaa inni Abbaa diimaa. Maal isin tasgabbaa maal taatan? Ani ka jedhu yeroo hunda lolli maal barbaachisa nama guddaa miti. Isin nuuf taatu inni isin abdanna. Isin nama guddaadha inni isin abdanna maal abdanna? Yoo qabeenya qabdu maaliif nageenyi dhabama yeroo hunda? Maaliif nagaan dhoortu yeroo hunda? maal jettaa? Nattaasaa jirtaa? Ati eenyuneeti eenyu jalqaba? Kana ani waan na gorsuu dhuftaa gurbaa mana keeyyatti? Gifti adaraa kee. Maal jettaa? Nattaasaa dhuftaa gurbaa? Wal'istanii. Bulbula. Oo. Ani immoo nama wal loluu dhaga'ee fiigaa dhufe malee. Jaalatanii gaafa namni wal loloti. Maaf dhiisanii maaf dhiiftu wal lola. Waan jedhaa gurbaa? Yoo lafa idiriitti waci ka'e seetu dhaqaa. Lafa taraa bunaatti yoo. Ati mee farsoo. Caallisime am. Jaarkaanii farsoo waati. Jedhaa dhufe jees. Bulbuli kaaka keetti bulbuluu beekta sila. Inni isanii wala lola wala reeban ka. Ani waa wal. Maal fakkaata? Shakaa jiran se'ee fiigaa dhufe. Maal si fayyadama Abbaa wal diimaa. wal Hin dhaabbattu. wal aroo kutuure. Gurbaa maal ta'a? Ta'ee bakka lamatti si baasu laa. Gati siin ba'an immoo. Haa kun. Gatiin si baala. Waan si godhuun beekta miti. Micoo maa kanatti? Bashaata. Maa kana ta'e jamcoo? Apa? Maal taate? Lagi orang bicara malu. Waa yaada waan ta'e yaadaa jirtu fakkaata. Koomee bashaata. Maal? Awan tanya apa? Akkanatti maal taateet akkanatti jechi? Ya ada mana kan kita ya? Waa nama saaba wayii saabdu fakkaata. Awan sawan jiru apa? Mee anumtu waan jedhe carraa wayii si yaadan jira. Karena mali apa? Carraan si yaadaa jiru natu beeka. Sittanii. Emang beekti kan? Hin beekti hojumaan beekna. Arra kena kabaree onatti hinta. Hayi sittanii maaltu si mudde ammatti. Akkanumatti Carraa wayii barbaade si yaadaa jira of qoqqobbeekkiti hin hassaabin. Barana miti miti. Hayi baruma kan. Akkamitti abbaa maal yaadaa jirtu waan hin beekne. Waan an yaadu natu beeka. Maal deddeebitee na gaafatta? Deemi galee waan an si yaadaa jiru natu beeka. Deddeebitee na gaafatin. Maal akkasuma waan micciiramta. Gali deemiti. Al tokko beektu. Maal abbaa diimaa? Ati akka nama maraatee qumxaa hudduutti kuttee ma dhuftee? Akkasumas akkuma nama maraatee qumxaa hudduutti kaataa. Nu araarsu Mana namaa hundaa naangalle fiigee waa'ee dhufa. kee. Keessatti osoo ati iyyitee hin dhufu. Isheen iyyinaan sagalee ishee isii fudhatee ba'u. Rakkoo namitti Haadha diimaa jabeeffadhu. kaan duras waan tokko lama fira sii darbi. Abbaa diimaa darbite. Awwaala kee hin gabbageessa abbaa diimaa. Hin diimatin ati biyya keessaa gurraacha. Awwaala kee hin gabbageessa. Gurraachaa deemu. Mana sila saadha manaa seemu ati immoo. Amma dhiira. Nu araarsu dhuftammoo maal haasa'u? Ergi fuutee har'a reebdanii. Guyyaa kan si reebdanii ta'e. Waan isaa nuun galle maali waan isaa maali inni? Maal keessa jirtu? Maal ta'a? Akkam waan isaa nama walitti buusuu dhuftammoo nagaa buusuu dhuftassin? Kan jedhu kana miti. Maal Abbaa fakkaatu? diimaa? Ati garuu nama Obsa guddaa qabdanii. fakkaattuu si ilaalani. Uummanni kun na beekan akka obsa qabu. Abbaan diimaan obsa. Abbaan diimaa obsa. Obsa qabaa. Tokkotu Abbaan gammachuu gaaf kaan
Maraatu barree. Guyyaa haati manaa isaanii araqee dhugdee dhufte luka isaanii walitti hidhee kararra daandii irraa isaa ture. Haree bu'aa arginu. Tokkotu Dhaqii farsoo gurguru waraabi. Dhaqii farsoo gurguru. Farsoo gurguraa hidhaan. Jaarkanii farsoo machoomni nagartuun iyyuu. Wal beektu kan. Haadhanii maduu waan machaa'e anis machaa'e. Jaarkanii farsoo baatanii hima. Iyya dhagee nama warri bisee raabii galu. Tole warri barreen gaddaa maraatanii alanatti ka'u immoo warri as keessatti qumxaa kee asiin gahan kun immoo akka mireessan isa. Kan nagaa jibbuu jiran seexana maal seexana Haati diimaa hin beekti. Achi ilaali. Bulbulaako. Ilaali kan. Ani nama Firaansee dhugaa. Dhufe jaarsa koo dhufe bulbulaako. Bulbulaa hojii isaa argina. Bulbulaako maddee dhufe yaa bulbulaako. Abbaa manaa koo nan badee natu badee. Yaa bulbulaako. Deem simbeekun. Maal ta'e kun? Gurbaa simbeeku. Na beekta bareechitee na beekta waan beekta walaa. Bulbula. Wayyachiftee deemta. Nyaata mi kottu. Du'aan mana kanaa si baasa du'aa kee. Abbaa Diimaa silaa Nama dhageessan. Deem nama. sinan gorsaa. Nama deemi maal nu gorsita? Deem adaraa seera adaraa biyya. Nagaan dhoortanii sinan gorsan jechaadha. Nan gorsaa nu kunoo galcheen gorsa manatti. Deemi. Asumarraa irree gorsa gaa. Adaraa keessan walii gorfamaa. Adaraa keessan hin jeeqina. Adaraa keessan nagaa buusaa. Abbaa Diimaa. Ada Diimaa. Deemtu asi. Deem gorsaan jira. Anu gorsaan jira deem. Adaraa keessan. Deem. Gorsaan jira. Adaraa keessan hin machaa'ina. Nagaa buusaa. Nagaa argadda. Cufateera. Cufeera nagaatti. Maal wajjin haasa'aa jira? Jara sammuun dhukkube. Dhukkubsatoota kun. Niman bara. Abbaan kee mana barumsaa si ergee ati iddoo kana dargaggeecha wajjin teessa? Angesi mikira nafti kalawooyaa fedhi keessi guutee si daddabarraa fa'i qarshii waa hin baasu abbaan qarshii dhiibba harra shaaluun dhiistus gaafte gosa dhiibba.